ragaa keenya illee namni taa'ee qaamaan nuuf ilaalu kan saallee namni nuuf ilaalu mucaa qabadhees muka qabadhees lafa qabadhees ni jedhu waama ka sheeriyaan eeyyamtiin kakanna rakkoo takka illee hin jiru dubbiin dubbii afaan uufi dubbii ba'anne jechuun bakka waan baay'ee haasoo hin fedhu anas irratti dubbii kana asirraa gannoo buusa an akka kootti dogoggoreera kanan jedhu yoo jiraate poosti gochuu koo dogoggoreera namummaa miti kun kan ammoo kanan godheef nan bilbilee fi na dhiisaa hidhoo dhugaa walolaan qabnu mucaa kana wajjin guyyaa tokko afaan keessa wal baanee hin beennu cabii doomii waliin jennee hin beennu kaleessa ganama bilbilee fi haydar piliis na dhiisi maalan godhe maalan balleesse waan biraa walirraa qabnaayi minaamin maal hawaasaa wajjinan si arrabsee hawaasaa wajjinan sobee hawaasaa wajjinan dhiifama si gaafadhanaan jedhe wallaahi inna bakka ani immoo waa meeqa keessa jira xiinsammuu miidhameen jira waa hedduudhaan cabeen jira waa hedduu aarii meeqa keessa jira bakka dabbareenyinaa postot kun bakka isinii galee kana gatii ta'ee fi kana booda waan tokkollee dubbachuu hin fedhu yaada nama tokkollee fudhachuun barbaadu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu inyaate fudhateera. Assalamu alaikum. Aki Oromoni galanni nama dugda nama koobee booddeen dhufuudhaa itti Oromoon gaafa mammaaktu amma dubbii keessa babboo osoo hin taane wannan irraa barbaadu abdiin viidiyoo banee arra daa'imni isaa bira yeroo itti fakkaata qarshii 300 komishiniin irraa fudhatti komishinii dheesii kennee irraa fudhatti yoo jedhee daa'ima isaa viidiyoo banee haa kakatu Quraana qabeenan kakadhaa akka an komishinii irraa fudhanne akka an komishiniif naaf hin kennine nin kakadhaa maaliif akka kennamu ragaa itti qaba kanarratti viidiyoo bahee yoo naa kakate waa duraatis waa hundaa hin dhiisa. Rabbuma kaleessa diinii bareedaa isinii kenne obboleeyyan isin godhe isan laala rabbuma saniif jecha irra walii dabra dhiifama wal gaafadhaa walitti deebi'aa nu araaramaa isiniin jenna. Ayya inshallah wanni anamma jiraa jiru neetworkiidha yaa'u dhiifama dura hawaasa kee akka walii galaatitti sa'aatii dheeraa na eeguudhaaf turuu keessan ulfinni sanyitti isin haa dabru bareeduma isinii kenne rabbi zarii teessanitti haa dabarsu isiniin jedha naaf galatoomaa waan irra geeytan na barsiisa abbootaa itti dhaabdan irraa wanni ani itti aanuu qabu yoo jiraate inshallah na hubachiisa jechuu barbaadeeti. لا ومان دبن أستاذ إسنو ما يجار يا دا ولي قلا دبن ملء وان جراك سنجله إسنو ما بيبني إسنو يجار هيدر اللي رفيع بازار اللي قباني مرتو إسنو يجار إسنو التجدة أي إن شاء الله أما وني تيانو كان هواسا ولي قلت الأمسا نمني سقليك يدقيتن نمني ربي في قيا آكرات التأمنتن dura durso obboleeyyan keenya lamaan irratti warri barreessaa jirtan akkasuma kabiroolee dabalatee adda durummaadhaan obboleessa keenya abdii irrattis obboleessa keenya haydariin irrattis nama biroo irrattillee namni waan gara garaa barreessaa jirtan rabbuma sodaadha barreeffama hamaa dhaaba eegana ammallee haasofni isin haasoftan tun duniyaa akiraa teessanillee isiniin toltu rasuulli alayhi salaatu wassalaam irra deegaan من المفلس جراني الرديقان أمتك يا إنو جراني سانكي ساتو كنما إيغانا نما الربسو حاصبني في بريفمني سنهالة سلب تنليسيتي هواسكية وان أمتك إن إجارو بريسا وان انتان إراف قصدا أسماني سني دام itti obboleessa keenya abdiillee akkasuma obboleessa keenya haydar abdii ibilisummaallee jechuudha walumaa galatti ani waan khayrii gamanaa khayrii jiru dubbatu wallaalee miti ka gamanaallee khayrii jiru dubbatu wallaalee miti wanni an jedhaa jiru eeganu isin araarsinee booda wanni isin sooshaal miidiyaa irratti daladdan tunillee hanqo jechoo kiyya malee namni kunillee nama khayrii hin qabne jedhee gamanaa qeequtti namni kunillee nama khayriin qabne jedhee qeequtti hin jiru abdiinis haydar abdii bilisummaas wantoota as keeysatti namu waan khayrii qabullee ni qaba laakiin hanqoon hin jirtuu miti yoo jiraattillee keeysa wali himuu qabna sooshaal miidiyaa irra wanni darbame tun duniyaa teennaafillee hawaasa kiyyaafillee nuufilleen toltuu
Kanaafuu ijji teenna argitee qalbiin teenna itti nu cabde san dhiifama wal gaafadhaa waan jedhu. Kanaaf amma Haydar Abdii bilisummaa yaada jiru lafa kenne abdii obboleessa kenna wajjin bu'aa bayii baate rabbiin nuti waa nama mindaasii kafaluu miti kaleessa wanti ati daladdeef rabbi nullee galatatee gannu rabbi hin gatu eegana rabbiin warri kaleessa rabbiin tolee kayrii waa carraaqate eegana galata walirra barbaadaan turre rabbirra malee. Kanaaf kayrii dalagatte hin qabduu siin hin jenne hanqoo argamte san ta social media irra darbite sun sirraallee akka namaatittillee akka diiniitittillee akka nama ifaajee qabu waa rabbi bira kaatittillee waan akkasii dalaguun sun sirraa hin bareeddu sitti laallee waan san ittiin gammanne tokkoffaa waan barreessiteef waan horabde maraa hin kaasaa waadaa uummatarra nu haaseentu. Lammaffaa namni rabbitti amane osoo miidhamellee yoo ansi miidhe jedhee wal gaafata dhiifama obboleessa kenna abdii nu haa gaafattuuf abdiinillee akkasuma waan eegana obboleessi kenna khayrii carraaqate keessatti atis yoo dandeette naaf galatoomi jechuun bareeduma diiniitiif duniyaati. Akkasuma ammallee hanqoo argamellee namni haga fedhe yoo argamee jedhe waan keeysoo waliin dalage social media irratti baasuun hin taatu waan maxxansite san nuu kaaftalle dhiifama nuu gaafattalle. Akkasuma ammallee obboleeyyummaa teessan tadiinii san sufattanii itti fuftanii ana ammoo ol baataniitiin nu ibsitanii yaada jedhuun ganaa dhaabne. Akkasuma Abu Dharrillee namoonni biroollee waa'ee abdii irratti waan dubbattan waan posotnillee ni kaafna lamuu maqaa isaallee hammeennaan hin dubbannu rakkoo jirtu ammoo ta rabbiif jecha dhiifnullee rabbiif jecha dhiifne ta jaarsaan gaatuu qabnu jaarsaan gaannaa ummaa rakkoon hin jiru jennee karaa kanaan inshaallahu irra caaltuun ammoo rabbumaaf jecha irra walii dabraniitumaan eegana ammallee mindaa rabbirra barbaadu jaarsi yoo dhugaallee isinii barbaade dhugaa qabdaan suni dhugaa qabdaa namni isinii argu caala rabbiin eegana miidhama keessanii fi ifaajee isin daladdan duniyattillee aakirattillee rabbi isinii haa kafaluu du'aa isinii goona dullaalina jaarsallee nun barbaadina yeroollee nurraan fudhatina rabbuma kaleessa diinii bareedaa isinii kenne obboleeyyan isin godhe san laala rabbuma saniif jecha irra walii dabra dhiifama wal gaafadhaa walitti deebi'aa nu araaramaa isiniin jenna kana kasinirraa barbaannu jechoo barbaadeeti. Dr. Asliin hayyoonni kennallee waan itti dabalan yoo qabaatan itti nu dabaltan. Galatooma ulfaadha dubbiin teessanuma sanii kanumaaf isin eegaa turre garuu akka yaadatitti yaadni uummataati fi yaadni Haydarillee waa'ee birrii 300 san baruu barbaannaa Haydarillee dubbachuu isirratti yaada qabaa jira uummanillee waa'ee birrii sanii barbaaduu barbaada dubbachuu barbaada hundumaafuu yoo rabbiif jecha akkuma isin jettan isinii dhaabatanii difiniin afoon illaa jedhanii rabbiif jecha namni walii dhiise rabbirraa eeggata ajri yoo dubbanne keessa quuqa garaa kennaa dubbanne araaranu jedhanii isaanuma qabdi waan hanqoodha jettanii ustaazonni keenya asirra jirtan afaan lama osoo gaggabaabsuun taane dubbadhaa san irraan carraa Haydarii kennina. Dr. Asli kiya dhiifama guddaa wajjini bareedaa kiya wanni amma irra diqqoo bootaa wanni amma ganaa dubbatanii akkasitti waan laallu dhuunfaanillee keessattillee akkasii wal bira haafiduu baannu malee yaada jirutti himnee jirra. Amma wanni nu isaan irraa barbaannu yoo rabbiif jechallee irra walii tarantu irra caaltu lakki waan keessatti himadhu qabaa yoo jedhanillee nuti namatti goonee dachii irratti ni laallaaf ammaaf ammoo afii godhanii waan hanqatte ta'an adeemsaan sirreessina. Amma haqiiqaan jiru obboleessi keenya abdii yaalatti hajamu. Amma namni nama lubbuu qaamni isaa dhukkubsatu ka yaalatti hajamu ka yaaluun isaa kana namni keessatti waliin mormine teessifnee isa san dubbii yoo ka qorru taate diqqoo isii akka namaatittillee akka rabbiitittillee nuun ta'u. Yaala isaa geessinee yoo wanni isin hanqate jiraate garaa isaan quuqe ani Shaashamannee irraa dhimma kanaaf ka'ee dhaqee taa'ee bootaa jirtu ila akkana jirtullee laalle waan hanqattee fi waan guuttellee ni sirreessina huma. Ammaaf ammoo wanni nu isaan irraa barbaannu ijoon rabbuma san laalanii yoo miidhamanillee galatni isaanii rabbi bira waan khayrii carraaqan keessattillee galanni isaanii rabbi bira
laakiin ammoo sooshaal miidiyaa irratti wal saaxiluun sun isaan hin fakkaatu lachuu dhiifama walii godhanii ani gama kiyyaan tamiidhellee dhiifama naa haa godhu ta inni namiidhellee rabbiif jecha dhiifama godhe jedhanii tana araaramanii waan keessoo yoo rabbuma sanitti dabarfadhe namni taa'ee dhugaa na argullee dhugaa namni na argu irra ta rabbii xiyyaa sanittu caala yoo jedhe tama rabbii goona lakki jaarsillee naa barbaadee dhugaa qabda jedhee bootaa wayii naa haa jedhullee yoo jenne homaa rakkoon hin jiru guyyaa takka lama ifaajinee birra teennee ila tana dhugaa qabdannee darzanaanillee ni kenninaafi garuu ta jaarsi laalu san irra ta rabbii kiyyaattu caala ani ta rabbi irraa argadhu san ta namaa san dabarfadhe rabbi arraballee naa kenne ta hayyoomallee naa kenne ta namoomallee naa kenne san ta eegana ammallee namni rabbiif jecha walii dhiisuu san dili isaa rabbi isaa dhiisa jedhe san ani dilii kee rabbi naa haa dhiisu rabbuma saniif jecha biraa bahe jechaa san nuu haa jedhanii ta achi booda jiraattellee anarra haa kaayanii ammaaf ammoo dhiifama wal gaafatu ta hanqise dhiifama naa godhi taati nammiiti ammoo rabbiif jecha sii dabarse sooshaal miidiyaa irraa ni kaasaa sadiin tana isaan irraa barbaanna doktora Asliikiyyaa akkasitti naa haa dhageettani Heydariif Abdiin jaratti maddabarsi Aslii sheekota irraallee yaadan fuunini. Heydariif Abdiin dhageettan waan ustaazonni yaniif waan ummanni olomaa'onni isin hin jiraa jiraniif waan dhageettan Heydar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي حقا في دوغان وهدبسو إن شاء الله أستاذ طالبون تكا قد قمنا اللي لفت اللي اسني لله تكا ميدارة اللي اسني لله جدا جراني أنا هم دور أمو أستاذ طالب وكا يفهم أنا أقولني مكا كسني في مكا أمتكم مديدة ما خلنا نقول جور بعد أستاذ عوفي نقول أمو يتر رباعتي دورا أستاذ طالب abdii kiyya si jaaladhaa yoo ilmoomaaf siin lole malee yoo jaalalaaf siin lole malee yoo keessoo ufiitiif siin lole malee hamtuu sitti hin qabu hamtuu diinii duniyaallee rabbi sirraa haa qabu homaa gama kiyya ani si jaaladhu ka diiniif siin loladhu dhiisitti nama kaanu anaaf jecha nama tokko rabbi ibiddaa jahannamii na jalaan seessisin jedheen tanasumatti illee naa qabadha sababa kiyyaan sababa xaalibuu namni tokko ko duniyaa tanarraa azaaba rabbi na jalaan seessisini qara du'aayii kadhadhe akkasi si'ii kee ilma kiyya jedhee si laalu ka obboleessa kiyya jedhee si laalu ka si jaaladhu siin loladha malee haqiiqaa siin loladha namooma ofii siin loladha malee hamtuu sirraan qabu akkasi quba naa qabadhu bareedaa kiyya. Ayyee ulfaadhaadha rabbi umrii isin haa dheeressu mindaa nama namaaf dhiise rabbi isin haa kennu sa'a keenya umrii dheeraadhaadha amma wanni jiru haqiiqatan nama dubbii kana jalqabarraa kaasee ragaalee waraqaa fi sekendii fi deeqaa wajjin waan dhimma abdiitiin wal qabatu waa hedduu waliin sassaabii haga ammaatiif hin deebisne hedduu qabadhee jira. Garuu ammoo yeroo nama laalu hayyoonni gurguddaan kun hojii fi dhisanii dalagaa dhaabanii kan rafan ammoo hirriba isaanii dhiisanii dadhabbii irra oolanii osoo hin baafatee wanti jiranii. Alaa kulli haali gabaabsee amma dhimma tokko ofa kaasuu barbaada. Akka jettee Oromoon galanni nama dugda namaa koobee booddeen dhufuudhaa jettee Oromoon gaafa mammaaktu amma dubbii keessa babba'u osoo hin taane wannan irraa barbaadu abdiin viidiyoo banee arra daa'imni isaa suma bira jiranitti fakkaata qarshii 300 koomishiniin irraa fudhatti koomishinii hidhee kennee kennan irraa fudhatti yoo jedhee daa'ima isaa viidiyoo banee haa kakatu quraana qabeenan kakadhaa akka an koomishinii irraa fudhanne akka an koomishiniif naaf hin kennine nin kakadhaa maaliif akka kennammoo ragaa itti qabaa kanarratti viidiyoo bahee yoo naa kakate waan duraatis waa hundaa hin dhiisa. Ifama Haidaroo kiya Haidar bareedaa kiyya dhiifama si jaaladhalle si kabajalle dhiifama guddaa amma wanni sirraa barbaannu waa lamaa sadi waa'ee sanii natti kennadhu yoo qarallee siin jedhe innuu maxxansuu bootaa kana sirrii miti jennee fiixne ka kana boodaa yoo barbaachise keessoon haasofna bareedaa kiyya amma warri nu sirraa barbaannu homa sanuu hanqatteef guuttee keessoon nu himatta sooshaal miidiyaa irra maxxansuun sin fakkaatu dhiifama nuu jetta waan sooshaal miidiyaa irratti haasofte maranii kaafta waan inni sitti dabree fi dhiifama isaa goota waan inni isa miite dhiifama nuu gaafata tanuma sadiin sirraa barbaanna malee
amma nu asirratti enne kakadhu kakadhe Ustaz. eegana atillee birri dabarse kanarra hin jiru Waan ta'e. dubbii haasawarra hin jiru yoo rabbii ilaaltee Ustaz, karabbii hundaa fudhadhe bira. dhiiftuu Ustaz kiyya. Haidaroo kiyya tana feenanu amma Naagalee bar hundaa fudhadhee bar waa sinyeetan diduufi miti amma waan na ta'etu hawaasa Eshi. tiyyuu abdiitu Haidar mallaqa na nyaati jedheetiin Haidar mallaqa na nyaati jedhee waan hawaasatti mee hawaasni illee nama dhukkubsatu irraa qarshii 300 nyaatte waan naan jedhee hawaasni akkasiin fudhateef malee an bar dubbiin lafattis dhumattu rakkoon qabu an ka barbaadu nin kakadhee lammaffaa ammoo mallaqas ni galchaafamu osoo isin akkan ilaaltan mallaqa abdiidhaa qarshii 300 yookaan mallaqa hawaasati waan ta'eef bakka hawaasni geessinaan jedhee geessuuf qophiidha. Inni ammoo viidiyoo bahee daa'ima fi qabatee balaan narra gahee kun daa'ima kiyyarra haa gahu an mallaqa kana komishinii hidhee kennee atillee komishinii hittee narraa fudhattee haa jedhu mallaqa nama barbaadetti mallaqa hawaasati waan ta'eef bakka hawaasni barbaadetti kennuu fi geessuu hin danda'a. Kanaan ala immoo maqaa haga nagahuu narratti maxxansee an jireenya kiyya keessatti wallaahi wabillahi asli wal beekna waliigaluu baannus guyyaa takka maqaa mallaqa nyaatame dhageessee Haidaroo kiyya amma ila marhaba wal keessa nagalaan godhin bareedaa dhiifama guddaa wajji si jaaladha si kabajalle amma mata duree san keeysan deemin yoo kaleessaa sii kenne jaalatee sii kenne amma sirraa fudhatuun ittiin jirtu waan kaleessa waliigalteen dalagan amma himuun sirrii miti jedhaa jiranu hattinnataallee miti saamichaallee miti kalaas amma wanni nu barbaannu waan dabre sanirraa qoratuu miti innillee akkana naan jedhe sin qoratin atillee naan qoratin yoo mara isinii gamte keessaannatu isinii ilaala ofirra fudheen ufii ifaajee dhufee shaashamannee irraa dhufee natu isinii ilaala yoo homaa rabbii kiyya saniif jedhee biraa galee ani qorattanillee dhugama na argitanii dhugaan sun homaa naan gootu jettee ta rabbiitiif bira ceetu qalbiin nama 22,000 asirra jiru kun du'aayii sii haa godhu homaa namni amma booda battala kana taa'ee haqiiqaa kana osoo dhaga'u waan hin taane sirra kaahillee homaa rabbii isa haa qajeelchuu jenna amma boodatti nam tokko mata duree kan kellee yoo kaase dilii keessirraa harcaasa nuu deebi. Ustaad. Hayyee doktor. Qaayidaan nama onlaayinii kana akka uummata lafaa sanii miti amma namni 22,000 kun hundi isaanii kama ilmaan keessan taa'aa jirutu haqiiqatan Haidariin hattuu jedhaan kama dhugaati jechuudha. Kun waan koomentii jalatti argaa jirtan jechuudha. Amma dubbiin akkuma dheengadda anaaf abdiin dubbii agasamii fi dachii adda fagaattu sanuu isin fiddanii waluman nu araarsitan. Amma akki dhugaa akkamii yoo birrii kana wayiin bituuf walitti kennan. Namni yoo wallole walin faarsu magaala ilkaan kaarruu goota ko walin hin jedhu wal arrabsa. Zannii keessa aarii keessa yoo aarii marsimittii deebisuuf jedheen waan biraa haa bituuf itti kennee dubbii tana yoo abdiin sirreesse dubbiin garaan dhumatti yoo komishinii nyaatallee hin baqaqu komishinii narraafu yoo dhugan haqiiqaa Haidar komishinii nyaatallee dhuguma komishinii nyaattee fedha kiyyaan sii kenne aaree akka waan ati na gaafatteetti barreessee maslaan yoo mootu waa bituuf walii kennanillee dhuguma irtaan abdiin dubbatee yoo xumurtanoo maal gootee qabda yoo komishinii nyaatallee nyaate yoo nyaatin illee mootu waa aareetumaanin jedhee malee hin nyaanne obboleessa kiyyaa yoo jedhe namni abdiirra ilaalu jiru dhugaleen akkasuma akkasitti malee hin fayyidu dhugaan. Doktor Asli kiyya. Namni kuma diidamni sadii kun kunoo koomentii irraa hundi isaa eegalii arrabsaa. Dhiifama amma akki nu goonu. Qoya Abu Dharri na dhageeffadhu. Abaazarri na dhageeffadhu. Amma wanni jiru maali beeyta yaanni Doktor Asliin kaase bareeda waa malee tokko gaafa dhugaa Haidarii ni baafna jenne waan Haidar abdiin jedhe guutu qoratuun dirqama. Akkana naan jedhee meeti laqa dabarse jedhee meeti waan akkasii yoo dalage jedhee meeti yoo jenne martinuu nu gamana qorree haqa galchinee kaan akkasi dhiisuun hin taatu. Wanni ammoo zirziriin takka fakkaatti malee
dhibba uf keeysaa qabdi doktora kiyya sii galee Eh. wanni nu baasu maali yoo rabbiif jecha waan jedhe san anamma waan jedhe san keessa yoo miidhe dhiifama naa haa godhu yoo na miidhee jiraate rabbiif jecha dhiifama godhee fi taan keesson laalla yoo hin jedhin ummata hawaasa kennallee amma booda namni waan hin taane nama maxxansite waan ati namaan himte san rabbisiin si haa qoodu jennee dura si haa qajeelchuu du'aayi goonee yoo didde si haa qoodonnee du'aayi goonaaf kanaan alatti yoo haydarii dhugaa baafne taabdiillee ganaa baasuuf deemaarra isii kaandhaan umrii kenna guutuu sooshaal miidiyaan tanumarratti deemna malee asiin galle waan akkanaallee naan jedhe naa gaafadha jetteerta hin jenne mee ragaan maali mee ragaa waraqata fidi hin fidu waan yoo wal argina guyyaafa addaan gala nu wanni nu waliin nu araarsu maali atillee mata duree san kaasuun dogongora yoo hanqiftellee keeysoon fixannaa rabbiif jecha bira tariif namni mata duree kanaan alatti haydariinillee hamatu abdiillee hamatu nuti ummata kenna wali sufnee biraa deemna metedii kana keessa ture bareedaa kiyya doktora Azilii kiyya tana dabbi specialization ittiin qaba ummata kenna karaa kanaan deemsa sheerriyaa maal jettu ana waan garaana nyaata jira wallahi annama asiran dalaalu kana keessa akka qaatitti nama haga yaada heedar jibbuun qabu rabbiin na shaahida abdii wallolleen abdii kaleessa dhufe kana naa wayyaan wallahi heedarra ani immoo dhugaa garaana nyaata dhuguma isinitti himaman amma heedar ijoollee biyyaati obboleessa kiyya yaanni kiyyaaf ka isaa guyya tokko walii galleen beedu kalee malee dheenqa dabar yaa'ii karoora na arrabsaa ture mucaan kun namni asimarratti feemasii ta'ee fi geemii taphatee fi rakkoo ummataatiif gargaarsa ummataa hin beekuu jedhaa ture anaa miliyeenan ganda meeqa gargaare tana waakkataa ture mucaan kun isinii galame innummaan sagantaa qabee jaarsa dhiyoo kana makkaan geessan akkaataa birriin kaashii bu'aanatu gasti isaa seenee sirreesseef akka waan narra beekuu na arrabsaa ture heeydar waliin feenu haqiiqatan garuu mucaan kun nama 20 way duratti hattuu 300 jedhamaa boru yoo obboleessi isaa dhukkubsate innummaa yoo dhufee ummata kanatti hajame miidiyaa kanatti hannaaf kijibaan maqaan takka sibannaan wallaahi ummata keessaa galte ila waan heeydar waan abdiin jedhe hunda dhiifama gaafatee bakkeen tun sirraa'u qabdi yoo heeydar yaaddan ani yoo akkatti la jumnaa ooyifii godhan homaa rakkoo hin qabu garuu egeree mucaa kanaa yoo birrii kana mumkin yoo waa biti jedhanii itti ergan amma yoo nyaatallee rakkoo miti qajeelfama takka qofa godha isin jedha doktora yoo irraa nyaatallee nyaatuun isaa kun abdii bira jirti abdiif rabbiin bira jirti yoo abdiin ergatellee ina bakka tana garaana nyaate walillee kakachiisuu baattee ijoolleen qoy abdii kiyyeen dubbadha walillee kakachiisuu baattee anama akka qaatitti lamaanuu ija kiyya kabitaati kamirgaati wallaahi garuu ani heeydarra abdii naa wayya yaanni isaa naa taya poostii isaa koomentii godha sheer godha takka heeydari koomentii barreessee hin beeku jiran nagiyya keessatti ina abdii kalemaayyuu kaleeyyuu barreessee fi ture warra nageenya keessatti sodaatte naa ergiyanii barreessee koomentii kaleessa barreessee fan because gargaaruu ni barbaada obboleessa kiyya garuu jarri kun ufumaa aarii jidduu jiru dhiisanii walii galanii uma rakkoon qabu bara amma nuti anaaf abdii miliyeena 10 meeqa jidduu keenya garaagarummaan ka jiru bara walitti araaramne bara yaada keenya waliin nu araartanii addaan galle ijoolleen kun lamaan ufumaa keessaa walii laafa ummata keessanillee cinqina ummata boru itti hajamtan olomaa'ota abboota keessanillee cinqina abdii fi heeydar walii gala waan tokko nuu jedha dubbii kanarraa fixa dubbiin lama bira jirti jechoota heeydar jedhaa ture mootu abdiin jedhaa ture anillee jedhaa ture abdiin dhiifama gaafanna garuu bakka birrii kun bakkeen birrii kun ummata keessaa nama galche jarana miidiyaa kanatti namni kijibaaf hannaan siimnaan idbeelikii mataa ol qabattee deemtu haadhatee gargaaruu hin dandeettu wallaahi bakka tana walitti nu araarsa. Abdiin jetta abdii kiyya walitti qabattee jetta dubbii takka asliin doktor asliin dubbataniirani waan irra deebuun qabu tagama abdiin dubbii tana sirreessuu danda'uudha. تقرأ لما تا أستاذ عبد الرحمن واجد شو برباد أستاذ طالب واجد شو برباده رب جزاء سني هاديبو ولما نجلا مقولنا واني لما نجلا قوتن أما جماعة كنت بين أما نمني تيك توكي كان فيا
nama tiktookii qabu qallichi kana hunda walgaa nullee as keessa jira bar miliyoonaaf 900 kana keessa nullee lakkaateeti tamaam kanaaf amma dubbii tana laalee keessaan fixee taa gara birrii tana fixee dhufee isinii gabaasa jedha yooka ammoo ammuma tana asittuu nuu fixa waan biraa namni fuuldura keessan dhaabate hin jiru sababbiin maali jennaan dhibba saditu barraa urga saa seenirra ammoonni kurreef naa galaa deeme rabbeettu anqara dafee naan galu yoo naa galee taappeellaa wani bar mucaa hattu qorane achi baatanii ustaadha amma yoo laalu adaaka inni wanna jedhu sanada wallahi naan galle edallee mana kiyya akkanu barreessaa bulan nama kuma ol kuma nama akkas amma reef naa galaara mana biraatti wani naa gootan hawaasa kanatu waan kana barbaadam mucaan uf bichaayyuu miti warruma gasti isa waliin taa'u kana guutuma hattuu nuun jedhan yoo wantu nuti hin baane aadaa miidiyaa tiktooki kanarra wal shafante sheekotiin jira nama akkana kanaaf ammoo wanni nuu gootan keessaan fixaa tana jechoo tana yookaa fixee isinii gabaasaa edanuma fixee isinii gabaasaa isinirraa fudhan dhuftanii yoo aslittillee himtanii asliin viidiyoo takkatti hojjate addunyaan tun guutuu nun argiti yookaa gastiirra dhuftanii afaan lamaa yoo dubbattan namni illee jiraachoo baatu ni gaa yoo asirrattillee isinitti ododudee herreega keessa seenna jettanii jettan akka amma jettan tan ammoo lakkii dhugaan tana jedhee yoo abdiin illee dhugaa jiru amma baasa jedhee abdii kadha abdi Dr. Mena furu jedhaa tanaaf waan tana akkasitti qabadhaa jedhaa abdi ati nu furi ilma kiyya abdi rakkaasaa abdii naa dubbatanii Dr. Mee yeroo takka ifamalillee buufedha Dr. Kakuun ni sirreessa waan kana cufu wallahi waan tolle mee nu obsa waa qajeelfa فنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakka sirnaawii keessa jirasanii fi because wanna jedheetuma waan kana furmaata way kaa'uu fi wanni kennu obboleessi wanni isaan usuneen gara miidiyaatti bifa haarawaan as deebi'etu waan kana hundaa margisiisee dubbii kana Ustaaz Xaalibullee as deebisee nullee as deebise. Waa'ee warra abdiitii fi dubbii dheengadda murtee kaayamee ati doktorillee hojii manaa isaanii kennitanii nullee itti kennannee jenne dubbiin achirraa jijjiiramtee ajandaan biraas dhufe. Kun dogongoraa balleessitanii hanqiftanii osoo nurraa waa deebii tokkoon fudhannee bifa haarawaan fiduun dogongoraa jedhanii ganama dubbatan Dr. Ustaaz Xaalibuun jechuun clear waan ifa jiru jechuun kun. Inni lammaffaa waan amma kaa'ame kana waa'ee heedarii fi waa'ee mallaqaa kana wal qabatee wanni araarri bu'a jedhee an yaadu akka kiyyatti isini Dr. Heedarii Abdii Ustaaz Xaalibuu keessa waan kana dubbisa haqa mucaa kana muumaa tartee hin qabu guyyaa takka haa ta'u daqiiqaa 20-30 haa ta'u haqa isii baasnee waan maybe akkuma amma asirra haa bahu yoo jettan akkuma Ustaaz Xaalibuun jedhe ajandaan isaa keessi dheeraa ta'uu danda'a saa dheeraa nama fudhachuu danda'a isaan irraa keessaa wal argitanii isin lagaati yookiin nu araarsaa isiniin jechuu barbaadeeti. Maara koo qaba yoo koomishinii kennanii waa bitu bitti kennanii achi namni fataa kafalu. Eshi dubbadhaa Ustaaz Xaalibuu Heedarii kenna. Mee dubbadhuuti waa isiniif fura. Amma ila waa takkatti goona Abaazarri mee takkatti na dhageeffadhu Abaazarri dhiifamu. Abdii takkatti irraa fuuna waan ibsisa irratti. Abdii irraa fuudha. Ilame Abaazarri mee dhiifamu jechuun amma jidduun Abdiitii fi Heedarii waan taateef si dubbisna bareedaa kee dhiifame.
abdiin waan kana irratti waan isin furu qabaa yoo nuun jedhe takkatti yaada nu haa kennu bara balbalti ummanni kenna hiikamuu nuti bar maa sandubbannaa abdii kiyyamee ummata kana yaada furmaata qabda carraatii kennanii dubbadhu. Abdii. Ayyee galatuma. Egaa an jira maaliif akka natti cakkaname hin barre dhugaa dubbachuudhaaf erga silaana dhukkubachaan ture. Sodaannee tumaanii bara akka dubbiin tun dhumtuuf dhiifama. Ta'u rakkoo hin qabu. Wanni kun gaafa sana kan jiru rabbiif mucaa damee jedhamudha. Mucaan damee jedhamu mucaan na yaalchisaa ture. Mucaan na gargaaraa turee fi rabbitu nu gidduu jira. Namnu hin jiru. Dhugaa jechuun falmiin injifatame jechuun yookiin injifate jechuun dhugaa bahe jechuu miti. Namni garee ijaarratee arraba tottolee jechoota miidhagfatee falmii injifachuu danda'a normaalidha. Falmii injifachuu jechuun dhugaa jechuu miti. Injifatamuu danda'a, injifachuu danda'a. It is normal. Garuu Haydar anaaf Haydar walitti hin siqnu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee walirraa fagaanna. Yoo walitti dhufne nagaa waliin jenna. Nam beeku baay'ee silee isaan beeku. Kan na beeku nam kan biraadha. So atiyyuu jette namni miidiyaa irratti beekamtii qabaateef uummata gargaaruu danda'a miti jedheetu dhugaa koo dhokse jette atiyyuu. Ragaa ba'aa jirta akka inni dubbii dogoggoraa dubbatu jechuudha. Atumtu asirratti jechuudha. Kanarraan kan hafe Haydar akkuma jalqabaa ani ayisii seeneen nama jalqaba na bira gahedha. Ani yeroo sanatti waan ta'aa jiru waan godhame nama naa gaddu nama naa boollee hin beeku ofii koo hin beekun ture. Sana booda garuu viidiyoo hojjetee uummata biraan gahaa ture. Achii gara umraa deemuudhaaf akka jedhu natti hime. Akkasumallee waan hojjetee fi maallaqa akka isa barbaachisu natti hime. An harki kooleen hojjetu yeroo sana harki koo lamaansaa bilbilaan qabatu. Ofiisaatiif kan dabarse mucaa ana gargaaraa ture damee jedhamudha. Maaliif jennaan gatii poostiiti. Gatii tiktaak irratti feesbuuk irratti poostii dhoobuuf jecha fudhatee meeqan sii dabarsannaanii 300 naan jedhe. Achiin dabarseef aniyyuu hin dabarsine mucaatu dabarsee fi umraa deemaan jira jennaan hunda horiizinii irratti umraa jedhee dabarse mucaan agartaniitti yoo ta'e achirra. Mucaan na bira jiru sun kiristaana. Dhiifama. Namuu beekan. Abdii kiyya dhiifama. Amma wanni nu barbaanne yoo tarii wanni sun wanni fooyyeffamu jiraateedha malee dubbii masa irra deebamee yoo haasawu taate isii sana mallee deebinee kakadhan dhageessifnee dhageessisuun walumaa galatti qodaan naa bitan jedhan jiru ergaan hin ergadhe hin jiru qodaan bitame na bira geessu immoo hin jiru qodaan bitame na bira gee yoo jiraate ragaa wajjin qodaa kana bitame isa bira gee yoo jedhame dhugaa ta'uu baatullee dhugaadha jennee fudhannee dabara rakkoon hin jiru kanarraan kanaaf poosti godhee viidiyoo garaagaraa hojjetee qarshii fudhate kanuma waan taaraan hin jiru. Dhiifama amma akki goonu dubbiin wanni xiqqoo dubbii baasuu didee fi homa qara namni silaa wanna jedhe san irra deebamtee akkana taate sababni yoo jedhame nama qara dhageenye illee dhageessisuun jalaa ta'aa jirtii fi waan saniif an amma gabaabbinnatti wanni hawaasni akka waliigalaatitti illee beekuu qabu waan kana keessoon fin'aa gubbaa kanatti awfiyaa godhanii waan jirudha. Amma yaanni meeshee takkatti nama jidduu kana keessa illee jiru waa kana maraayyuu irraa ittifaa jallee itti qabu waan taateef yaada takkatti isarraa fudhannee kaane gara dubbii furmaata keessoodha waan kana hiiknee kaane uummata tasdeebuu qabna waan taateef mee Sheek Taahir waan kana irratti yaada. Ustaaza dhiifama osoo Taahiriin bira hin geenne dhiifama wajjin waan naa gootani an dubbii gabaabsee innaan xiqqoo mumkin anarra waan beektanitti fakkaata. Abdiin waan amma jedhe kanaaf Haydar komishinii mallaqna barbaachise jennaan komishinii qarshii 300 kenneeti jedheeti haa kakatu anis kakadheen mallaqa uummatallee ofirraa deebisa rakkoon tokkollee hin jiru haa kakatu abdiin viidiyoo banee balaa ana gubbaa dhaqqabe daa'ima kiyya rabbitti haa fidu jedhee kakannaan dhugaarra jira waan ta'eef ani garuu balaa hin sarara dhufe kun narra haa gahu Qur'aan rabbi qabadhee kakachuu nan danda'a. Kakkannu ustaas kakkannu please. Viidiyoo daa'ima kee qabadhuuti rabbiin balaa ana qaqqabe rabbiin daa'ima kiyya haadha qabadhu. Dhiifama Haydar siin kennine dhiifama. Haydar please. Amma ani wanni waan kana irratti as gubbattoonni hin kaasnu jenneef waan kanaaf amma namni akkasitti hin ta'u jaarsatti yoo himatani
jaarsi akkam godhee dubbii fixaan karaasan malee akkana jedhii jecha akkana jedhii waan kana jedhii amma yoo nutti himte wanni jaarsallee nu barbaachisuuf tokko hin jiru amma Sheekh Tahir yaadan qabdu yookaan ammoo gara cuunfaatitti adeemne Sheekh Tahir. Sheekh Tahir. Yaa inni gaha. Mee yaada kanarratti yaada maal qabdu? Karaa dheeraa miilatu gabaabsa. Dubbii dheeraa jaarsatu araarsaa jedhanii namni aguma fedhellee yoo wal dhabe rabbiin nama qabanii keellaa hedduu keessa hin seenu. Hanguma fedhellee yoo dallane rabbiin nama qabnaan bira dabra namni walitti bu'uun har'aa miti. Sila ana akkanatti fakkaatetti wama isin jalqaba jettanii rabbii jecha irra walii dabra keessa hin seennu jettan santu caala ture. Rabboomni tan miidhama ofillee ofitti cabsanii rabbii jecha irra kutasan ta caaltu hin jirtu. Akkuma rabbi Quraana keessatti suuraa Al Imraan keessatti nutti himesanti silaa isitu caala. Jarri kun erga walitti bu'anii isinillee gata abdannin beeka. Namni birallee gata abeni beeka. Hin maxxansinaa walitti hin bu'inaa kun kaanarraa dhoorgi jedha kun kaanarraa dhoorgi jedha. Jidduu kanatti egaa nuti rakkannillee hin beeytan. Jarana erga namni asirra jiru kun guutuun yeroo isaa fixee asirra aarsaa godhee taa'ee araara keessaniif dhufe. Rabbi Quraana keessatti illee waa'een araaraa dubbatame jira. Kanaaf jarri kun an akkanatti fakkaatutti asumarratti dubbiin tun rabboomumaan bira osoo kutamte baay'ee gaariidha. Zirzirii keessa yoo seenne waan biraa ta'uu danda'a. Kanaafuu wal caafiina anin naasi wallaahu yuhibbul muhsiniin. Rabbiin warra irra walii dabru jaaladha jedhe. Warra waan gaarii hojjetu jaaladha jedhe. Gabaabumatti jarri kun kaleessallee rabboomaaf jecha wal qabataatiin hin turan wal deeggaraatiin hin turan ammallee jechuma gabaabdu obboleesso maarree anillee si miidhe awfan lillahi atillee na miite afwan lillahi anaaf si obbolaa islaamati jidduu keenya sheeyxaanatu seene irra walii dabra jedhanii fixuu qaban turan wal dhabbeen har'aa miti kaleessa ture jara keenya ummanni wal ajjeesee nama walirraa ajjeesee kana nama hin dararu awfii walii godhee wal bira lixa jechuudha san ka caalullee hin jiru. Kanaaf ani yaanni an qabu asumarratti awfii waliin jedhamee du'aayin godhamee ajandaan kun xumuramee wanti taanutti osoo cahamee kan jedhudha malee gana erga asirratti bahee gadi buunee keessallee xumurree akkana goona waan jedhu kanallee waan tolu natti hin fakkaatu xumuradhee jira. Ustaz Xaalibuu dhiifama isinitti hin deebi'e. Mucaa danee isinitti illee bilbilaa jira mucaan inni ragaadha jedhee garuu ani akka inni jedhetti wanni isinillee hubachuu qabda wanni hawaasnillee hubachuu qabu mallaqna saamee hin jenneeyyu mallaqa mucaa danee jedhamutu dhiifama dabarsee fi Haydar kiyya dhiifama. Amma anamma sodaan kiyya guddaan bilbil isa bira ture waan ta'eef mallaqa ofii isaatii dabarfatee isa sodaachaa ture. Haydar dhiifama guddaa bareedaa kiyya. Dhiifama amma waa lama tokko yoo nu deemsisa jenne gadi buunee haasa'u lafarratti. Yoo tarabbii tanatti fitnaa jenne afii olii goosisu. Ammoo waa takkatti Dr. Asliin illee warri wallaayinii kana jirtan illee waa takka isin hima. Anam haqiiqaa jara baase. Namni yeroolee sagantootii akkanaa kana hojjatu waan intarneetaa wantoota garaagaraa jedhamee namni tola ofiitiin fedhii ofiitiin walii kennuun uuma jiraata. Abbaan komishiina guyyaa waan haganaati mallaqa haganaati birrii haganaati torbaanitti akkana daqiiqatti haganaan hin jiru. Laakiin ammoo namni waan dalage tana keessa intarneetii guuta. Hoteela taa'a. Hoteela qabatee taa'a. Nyaata nyaata. Kuni waan ifa jiraati. Namni fakkeenyaaf dalagaa tokko yeroo dalagu gaafa abdiin mana yaalaa hospitaala taa'u kana Haydar bar konkolaataan jidduu kana keessa deemaa naaftaa guuttate. Intarneeta guuttataa bar. Hoteela bulaa yeroo garii manatti isatti mijaatu deemanni isaa hospitaala irraa fagoo waan jiruuf hoteela bulaa bar. Wantoota garaagaraa nyaata guddootu jira bar. Namni waan kana adeemsa jiru kana laalee nadaaja namni kun itti baasa. Intarneetatu jira, hoteela bulu jira, nyaatatu jira. Ifaajjeetana baasilee baaftu kana haa cufu jechaan kenna malee wanni hattinnataa wal qabatullee hin jiru. Namni kenna xurii waliin laaquu barateeti malee
abdii yoo kuma 300 miti 500 soo fudhate an akka nama tokkotti taydar birriin kuma 500 kennuun sun yoo dhugaayyuu taate waan inni nadaajaan waan inni interneetaan yookaan hoteela buluudhaan yookaan iddoo wayii dhaquudhaan yookaan haanuma kana mijjeessuudhaan nama dubbisuudhaan baasii bahu malee baasii hattinnataa wal qabatu miti rabbii keessan sodaadha hawaasa diiguun hin taatu dhugama namni illee attudhee waan akkana kana barreessaa jiraatu kanaafuu wanni kun osoo argame illee hattinnata wayituun qabu waan hattinnata qabuu miti waan namni waan ifaajesanitti eegana ammallee ifaajesanii baasii kiisii ufiitii baasa amma fakkeenyaaf Haydar gaafa abdiin mana yaalaa keessa taa'u mana yaalaa keessa inni taa'eetti mallaqachi kiisii isaatiin fuudhe yookaan akkaawuntii irraan fuudhu bar waan ufii qabu namarraa fuudhee liqeeffatee fuudhee intarneeta guuttatee ummata keessa iyyee danfa ofii sooftimman bara danfa namni yoo aga danfusan ofirraa waa xaraqatee waa bitatee hoteela bulee manni isaa mana yaalaa sanitti walitti hin dhiyaatu yeroo achi keessa namni hin bulu haqiiqaa jiru karaa kanaan namni nama qarqaara wanni addaa Haydar abdii bilisummaa dalagellee hin jiru wanni hattinata jedhamullee hin jiru osoo birriin itti argame hattinata nyaatne wanni jedhu hin jiru nama kaayoo ofii akiraa ofii gurguratuu barbaadu nama rabbitti hin amannetu hattinata wal qabsiisa malee kanaafuu wanni kuni waan abdii Haydar abdii bilisummaatiin eegalamee namni yoo interneeta waan akkasii dalagee jedhe interneeta kan kiisii keetiin guuttatiin jedhee namni namaan jechoon oma jiraati kanaafuu tana dubbii osoo karaa kanatti uummatallee irraa qabne waan takkatti dubbadhu waan takkatti ho'i dagadhe dhiifamaa wajjin eeshi dubbachuun gaarii natti fakkaata bakka umraa sanirratti tikeettii wahii Haydar naamuri jedhee natti ergee anis nama mursiisee fi ture tikeettii sun hin gubate yoo tikeettii gubate san naa kaffalanillee jedhellee Haydar dhugaa tanuu haa baasu ayyaala isaanii isaa irra ture sababa saniif tikeettiin gubattellee yoo jedhee sababa saniin birrii kana jarrillee kennaniif yookaan dabarsaniif dhugaa tanallee nu haa baasu dhugaan hin barbaachifti waan ta'eef waan san ammoo ana natti kaasee ture wanti sunillee hin jirti yoo dhimma kan wajjii wal qabattellee wanti sun ifa nu haa baatu bakka tanatti yaada jedhu kan dabalataa qaba. Asli. Mee jarraa nuu kennitanii eegaa waa dubbanna. Nasrii ko yeroo Abdiin dubbataara abdii yee maal jedhu? caalaan dubbadhu. Ulfaadhaa jazaakumullaahu khairan namni egereen Haydar yaachisu jira namni egereen abdii yaachisne jira sababa wanni jechuun kun I don't know naagalaan jiruun kana caalaalee dubbachuun fedhullee asirra taa'ullee hin fedhullee turuullee hin fedhu waan hojjeteef Haydar nyaachuun humnaan hin fudhanne Haydarii kiisii kodhaan fudhanne Haydarii naqabee na haggatee hangina godhee hin fudhanne Haydarii hin hojjetee komishinii isaa hin fudhate miti hin fudhate wallahi hin fudhate bakka maaliidha ورب الكعبة يمشي كجبا لا أنك جبت no ati jetteef miti kan hin kijibu yeroo tokko nan fita Haydar dhugaa dubbata jiru yookiin soba dubbata jedhee nan fita akka please wallah nan fita dubbatu ni mucaan kun dhukkuballe bakka baafsanii walitti araartu garuu akka kootti ande This Amar Lal Doctor Asli. Malak maal sinnaa kenna miti carraa sinnaa kennaa jira miti. Haydar. Sina Haydar dhageeffadhu kaa. Carraan ka Haydar carraan ka abdiiti Haydar. Abbummaa hooggansaa nu Lama fatti debu jira bar. Lama fatti debu jira. Anama dhugaa jisin ta'e. Badeen finne fit. No. Gidduu na qaqqabani ka Haydar hin dubbataatillee sii kenna deeqa Haydar dubbat. Maali Haydar gira sorry abdi dubbat abdi. Sabu ayyee waan gaariidha kanarraan kan hafe an akka nama tokkotti akka namaatti Ustaazota sana posti bakana le yaada dubbadhu gidee dubbattu abdiyyee bannaati. Ishi dubbii walitti nama fidu dubbadhu ishi keessatti gara nyaatte takaalatti caala dubbadhu si kenna. Akka namaatti akka nama tokkootti akka nama ta'ee lafa kaarra jiraatu tokkootti wanna sana posti gochuun dogoggortee wallaahi dhibbaa miti dhibbaa olan dogoggore. Beekamaan baay'een dogoggore maaliif jennaan kan kanarra caalu jiraachuu mala kanaaf dhimmi keenya kuni asirraa bu'ee lafatti haasaanna anillee ustaazatti waan himadhu hedduu qaba innillee waan hedduu qaba ragaa keenya illee namni taa'ee qaamaan nuufa ilaalu kan saallee namni nuufa ilaalu
mucaa qabadhees muka qabadhees lafa qabadhees ni jedhu waama ka sheeriyaan eeyyamtiin kakanna rakkoo takka illee hin jiru dubbiin dubbii afaan uufi dubbii ba'anne jechuun bakka waan baay'ee haasoo hin fedhu asirratti dubbii kana asirraa gannoo buusa an akka kootti dogoggoreera kanan jedhu yoo jiraate poosti gochuu koo dogoggoreera namummaa miti kun kan ammoo kanan godheef nan bilbilee fi na dhiisaa hidhoo dhugaa walolaan qabnu mucaa kana wajjin guyyaa tokko afaan keessa wal baanee hin beennu cabii doomii waliin jennee hin beennu kaleessa ganama bilbilee fi haydar piliis na dhiisi maalan godhe maalan balleesse waan biraa walirraa qabnaayi minaamin maal hawaasaa wajjinan si arrabsee hawaasaa wajjinan sobee hawaasaa wajjinan dhiifamsi gaafadhanaan jedhe wallaahi innaa bakka ani immoo waa meeqa keessan jira xiinsammuu miidhameen jira waa hedduudhaan cabeen jira waa hedduu aarii meeqa keessan jira bakka dabbareenyinnaa postot kun bakka isinii galee kana gatii ta'ee fi kana booda waan tokkollee dubbachuu hin fedhu yaada nama tokkollee fudhachuu hin barbaadu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu inyaate fudhateera. Assalamu alaikum. Ewa amma dhugaa jiru amma sidaamu carraa isaa kan ta'u waan ta'eef abdii kootu deemi nama kana darbiteen deemi. Riisitii kanarratti mallaqni qarshiin 240 akkasuma asitti 40 ustaaz Xaayir Galatoo irratti gaafa kam gale beektaa gaafa maarchii inni mallaqa akaawuntii anamma kenneef kanarratti kan galchu. Abdii qalbii ustaazota ofitti cabsiri kootu deebi abdii. Laali ustaaz Abdii Raggaasa asli mallaqa kana akkuma reefu ustaaz Xaayir Galatoo jedhan ragaa waan kana baay'isawee osoo oliin baahin dura ustaaz Xaayir Galatoo namni hundi beekaa keessan haqa Yoosef himee jechuun an garuu lubbuu kiyya aarsaa kafalee maqaan fedhe haabatu hawaasni muslimaa saamamuu irraa haa fudhate malee akkana arrabsan yookaan ammoo akka nama keessanatti dulchisu hin beeka lafarrattis miidiyaa irrattis tokko jedhe haqiqaan jiru mucaani tikeetii sababa isaa oli osoo laal dura wani jalqaba sii galuu qabu mucaan kun guyyaa 3-4 ICU keessa ture of hin beeku akkaawuntii isaa dhageeffadhu لا هذا هو النوم أما إني ما أجرب أما دبي أما إني ما أجرب أما إني ما أجرب أنا توميتي أفاجوا حتى سينجن إني قبوا إفهمتي دوغان حتى سينجن إني دلعة كوميشني فرأته لكن دلعة كوميشني فرأنه وانكر نابت ينتكنه يوجته وفرا دبي ملكود لكن اصلا ان تيكيتي وهي اصلا ماله واي مسلمه ديمت واي مسلمه كاملين كو رجا ترثني سن اللي على ما من كو غلطه فنيدا غلطو ما جدي اما كما ني بسدي كنا دلاي دي فورا كفرتمو وابت يرستكن علق وفر ابوسي كرا كرا كو كاتفر ابوسو لند حقيقه نغوا لا فجرو اني حالا barbaachisatiin kachuunan danda'a ani mallaqa inni halala barati yoo fudhatiye fudhalle yette kun sarditti mani no ani an sijammari komishini yoo tahe miilee 7,200 dhufa malee komishiniin qarshii 300 dhufu kuma sadii kana maa irraa fuuta ida warabbal ka'aba an irraanfuuni risiitii jiraan kun risiitii warabbal ka'aba an irraanfuuni no risiitii jiraan jechuun bara heidan dhaggeeffadhu ina ana kana beeka kara amma dhimma islaamaa dhimma minaaminoo miti dhimma dalaydee fuuraa kee fudhachuu fi fudhachuu dhabuuti kuma 300 kana waabiti jedhe si kennemoo na dhukkubaa yoo deemtee keessummaan qoy abdi na sirreessa fi na dhukkubaa yoo du'e keessummaa tiyyaan addanaa galchita ilmoo kiyyaan na aananii bitee si kennemoo komishinii si kenne what the reason maaliif seene akkaawuntii keessa 300 kun abdirraa gara Kamaal maa seene wanni amma an kakachisuu barbaadillee bakka kanatti ani takkaa nama gargaaree komishinillee fudhadhillee hin beeku naa kennanillee hin beeku anillee fudhachuullee hin barbaadu maaliif seene hadeebisu maaliif seene kakuu bira maal ayna waan seene hin baad na dhageeffadhu haa doktori sitti muu jira baro yaa maal wareetilee rakkadhe namoota Haydar Okiya dhageetta. Oo ustaz. Amma Haydar na dhagaa jirtami. Ila jira ustaz. Na amma haasawa guddoo kwaan ganaa itti deemna birriin 300 sirra seene museen. Birriin 300 seene.
Yoo komishinii ta'ellee haraama Ayyee birrii 300 san maaliif sirra seeni? Tokkoffaa mucaan kun guyyoota dheeraadhaa fi uf hin beeku ture guyyaa 3-4 ICU keessa ture. Ani sa'a sanitti sumuni cabduu san gaafanne waan baa tureef mallaakiyya qofaa mitiyyuu imimmaan kiyya illee jigseera. Sa'a san uf hin beeku waan bahee fi waan dhise innuu afaaniin dubbataa jira waan ta'eef waan beeku tokko illee qabu. Ani garuu namummaadhaaf baasiin hammana hin jedhamne maybe amma yoo amma kanaa olillee jedhe namni amma waan wal dhabdini jechuu danda'a waan ta'eef mallaqa ofii kiyyaa baase guddaadha. Manni yaalatas ni beeka. Namni kun ani sumuni cabdu baasilee yeroo sanini dhukkubsataa ture baafte saniif sii kenneemi. Ani isallee hin gaafan dhiisee isallee dhiisee anaa umraa deemuuf gaafa jedhu Ustaaz Xaahir tikeetii naa muran tikeetii Saudi Airlinesidha. Dhaga'uu jirtaniimi? Tikeetii Saudi Airlinesidha kana osoo sababa yaala isaatiif olii gadi fiigu tikeetiin Saudi Airlinesidha narraa gubate. Narraa gubatee jennaan ani isa bira oolee bulaa mucaan kun amma akkanatti taasisu kun wallahi daayipiriitti uffisa waliin bu'aa turre. Gaafa san osoo akkas waliin dhama'u guyyaan kee jijjiiramee Saudi Airlinesin mallaqa deebisuu didee tikeetiin hin harkaa gubate. Kun darasanii Haidar. Dr. Asli. Dhaggeeffadha Ustaaz. Booda mallaqni naannoo miiliyoona 6 gaafa gahu ani tikeetii kana sirraa kafalaa naan jedhe. Sirraa kafala jennaan lakki hin barbaadu jedhen. Sirraa kafala xiqqoo na tajaajilii viidiyoo minamina hojjedhu poosti godhii wanni faajee keetii sii kafala maasiin jedhe. Haa himatu beeku barra koonke. Akkas hin jenne. Walla akkas hin jenne. An kan jenne akhira qaba waan ta'eef anna muslimaati beektan sobuwan. Maaliif hin jedhe beektaa? Akka inni jedhe sirraa kafalaa jedhe. Maaliif sirraa barbaadu? Ta'isaati fuudhu kubaara. Dr. Asli. Tokkoffaa wanni akka inni jedhetti osoo achitti tikeetii narra hin lagaa gubate. Tikeetii gubachuusaa tikeetii kanaa murellee Xaahir Galatooti. Sigalu jirami kun Ustaaz Xaahir Galatoo ragaadha. Hin beekan keezii kanallee akka mallaqa kanarra gallee jalqaba itti meeqa kun as jira waan ta'eef aalima guddaadha ragana rabbahanii. Dhimma kanallee itti meetiin jira. Dhimmi kunillee akka gara miidiyaatti dhufu dhibbatti beekan. Waa hundaafuu uf qopheesseetiin malee waan haarawaa miti. So tikeetii kana hin kafalaa sababa kiyya osoo asitti waliga fiiduu sigalaa gubate anaa kafale jennaan lakki hin kafaltuu jedheen. Wallaahi wabillaahi watallaahi akkaawuntii kiyya. Fuudhee ofii isaati maal jedhaa silkii naa bittaa meeshaa Sucuudiirraa naa bittee fidda. Mucaa danee sanillee yaama. Sucuudiirraa meeshaa naa bittee fidda jedheetiin mallaqa akkaawuntii irratti galchee. Maa yoo kan koomaa ture dubbachuu hin danda'u miti Haydar. Bahee kaachi egaa bahee bare maa inni sitti mujjiraa bare mallaqa nagaafatee galchee fi bakki irratti wal'aamne bare nagaafatee komishinii kennee fi jijjiire garuu rabbii addunyaa akhiraa naa hongessu meeshaa Sucuudiirraa bittee naa fidda naan jedheetiin mallaqa akkaawuntii kee irra galche mucaan. Tamaam sana booda na dhaggeeffadhu kaa. Sana booda anaa Sucuudii guyyaa lammaffaa gaafa Sucuudii deemu maal sii bitaa takka ammoo gaafa dubbii gaafadhu wocii akkan baasillee quba qaba namarraallee gobbifee odeeffannoo hunda gaafa argatu mallaqa san narraa fudhachuu didee jechuudha. Baasillee tilmaama dubbiin akka har'aas miti bee gaafa sani. Mucaan kun baaseeraa dadhabeeraa. Jechuudhaan mallaqa san ni dhiisee jechuun dhugaan jiru haqni jiru isa kana malee waan an komishinii dhaqee gaafadhes hin qabu. Kanarratti quraan qabee kakachuu nan danda'a inni illee komishinii kennee fi dalagee mallaqa na barbaachise na gaafatee. Mii gabaabsina asii ko namoota gurguddaa taasisa jira. Mii gabaabsina. Haa ta'u gaa. Abdi maal jedhe? Dr. Asli. Abdii naaf sime. Odoo abdii dubbisuu baanne Dr. Asli. Dubbadha Ustaaz dubbadha ishee abdiin cuumiitu godhate dubbadha. Hello. Dubbadha. Amma yaada argiteemi.
Oi fi gootisa yaada agarre. Sagaleen kee jira neetworkiin ammallee natti de. Oi fi gootisa yaada agarre. Oi fi gootisa. Yaada argitanii mi? Ya alhamdulillah. Amma Haidar kiyya. Ustaz. Amma wanni jiru amma dubbiin bar karaa atillee waan ibsatuu qabdullee ibsatte waan dubbatuu qabdullee dubbatte. Ani komishiina jedheen gaafanne it's okay. Namni komishiina ati gaafatu nillee komishiina jettee atillee hin gaafanne eega jettee sun dubbiin eega mallaqni waan kana keessatti adeemsotii jiru seera qabatee gaafa duraa waan biraatiif sittaa kennu jaalalli jidduu keessan keessa jirtullee tartiiba sanaa jedhu maxxansuu dogongora jedhee eeganni kana keessa dubbate atamma Haidaroo kiyya gara biroon deemin amma dhiifama rabbi jaalatu rabbumaaf jecha dhiifama walii godhaati. Eegana ammallee dubbii tana nu fura rabbi sin haa furu duniyaa akiratti illee kana sinirraa barbaanna hatillee hattuu miti humnaalee fudhannee Ustaz.